bakkuma isin jirtanitti isinii qabadhee dhufeetiin jira. Isinirraa wanti eegamu yoo jiraate gadi baataniin harkaa fudhachuu qofaadha. Akkasuma shaampoof kondiishinarii akkamitti fayyadamtaa isa kanas nuuf himii warra jettan warri immoo karaa kam argachuu dandeenya akkamitti bitachuu dandeenya orderii gochuullee hin beeknu madaaminillee nuu bituu hin dandeessu isa kana jettan akkamiin akka order godhachuu dandeessan bakka jirtan mana keessan keessatti gatii salphaadhaan bitattanii wanta itti fayyadamaa jiru kan warri barbaadan haala salphaatiin akka argachuu dandeessan isinii qabadhee dhufee jira. Haga xumuraatti na wajjin tura. Nagaa kun isin irraanfanni nagaa isiniif haa ta'u jecha haala taatanii warri dhuftanii baga nagaan dhuftanii subscribe gochuun miseensa chaanala kanaa ta'a. Akkasuma viidiyoo laayikii godha. Keessattuu ijoolleen Oromoo qimamoonni mana madaamii uummata hamma kana miliyoona amma kana keessa namni 30 namni 20 viidiyoo laayikii godhu jechuun baay'ee tokko sheemidha. Warri guddachuu namaa jajjabaachuu fuulduritti deemu namaa jaallattan please viidiyoo laayikii godha walii keessa wal jajjabeessa. Namni tokko sooshaal miidiyaa irratti mudannoo isaa gaafa fidee dhufe wanta isin barsiisu wanta irraa fayyadamtan gaafa qabatee dhufe namni sun jajjabaachuu akka barbaadu guddachuu akka qabu haamilee godhatee fuulduratti akka deemuu danda'u gochuudha. Wanti isin irraa eegamu jechuudha. Saniifuu viidiyoo laayikii godha. Ani amma suuqii keessan jira jechuudha. Isin immoo warri deemuu hin dandeenye deemtanii bitachuu hin dandeenye wanta itti fayyadamaa jiru kana baay'een keessan barbaaddu garuu akkamittiin argachuu dandeenya warri jettan karaa salphaa ta'eetiin yeroo tokko oferiin illee ba'a akkasumallee diliiverii firiin jira waan ta'eef carraa kanatti fayyadamtanii akka bitachuu dandeessan amma qibaatii kana bitachuu barbaade warri immoo deemtanii suuqii keessaa bitachuu hin dandeenye haalli isiniif hin mijanne madaamii keessan ishee isiniif hin janne namni bilbilaan fayyadamanii jirtanii keessattuu imeelii sirrii ta'e qabaachuu qabdu wanta isin barbaachisu mana keessan keessatti orderii godhattanii fidachuu jecha imeelii keessan seera qabeessaan banattanii jirtu taana wanti hundumtuu harka keessan irra jira jechuudha. Tekinooloojii isinitti fayyadamanii itti fayyadamaa malee seera qabeessaan hordoftanii akkamittiin akka argachuu dandeessan isinii qabadhee dhufee jira. Amma isaan kana hunda keessaa jechuudha guutummaa isaa fudhadheen galasoo hin taane kana hundumaa nan beekanii qammasee argeera. Dhamdhamni isaa maal akka ta'e baay'ee akkana fayyadee guutummaa guutuutti kan inni itti amane warri barbaadan immoo isin akkamitti akka bitachuu dandeessani isinii fideetii jira. Haga dhumaatti yoo daawwattan ta'e baay'ee akka isin jaallattan baay'ee akka itti gammaddanii abdiin qaba. Kana hundumaa keessaa kan isiniif ta'u filattanii bitattanii itti fayyadamuu dandeessu. Amma akkamitti akka order godhachuu dandeessanii isinitti himaa jechuudha. Jalqaba irratti appii Amaazonii namni hin qabne jira jedhee hin yaadu. Warri hin qabne immoo isaa Amaazon jettanii pileestoorii seentanii sarchii gootanii gadi buufachuu dandeessu. Erga gadi buustanii booda Amaazoniin appii baay'ee jaallatamaa ta'e shooppii baay'ee jaallatamaa ta'e waan qulqullina qabu yookaan immoo isaa amanamummaa jira waan ta'eef achirraatii bitachuu dandeessu. Ani gara biraa isin ajaju warri deemuu suuqii deemuu hin dandeenyu jettanii jechuudha. Anamma asirra galee Amaazon irra galee maal gochuuti jira sarchii gochuu jira maal maqaa wanta hin barbaadu sanaa jechuudha. Gaarlik jechuun gaarlik shaampoo jechuun shaampoo qullubbii adii argitanii jirtu akkamitti akkan itti fayyadamaa ture baay'ee kanan jaalladhu yeroo hundumaa deddeebiin kan itti fayyadamu gaarlik shaampoo jedhee as gubbaarratti sarchii godheen jira. Amma kana kun gaarlik shaampoo na baasee jira jechuudha. Gaarlik jechuun qullubbii adii jechuudha. Qullubbii adii jechuudha. Amma kana gaarlikiin kun ilaalgitanii ofarii gaafan isiniin jedhu yeroo tokko 2-3 ta'eetu gatiin isaa diskaawuntii ta'aa jechuudha. Birrii 18 Amaazon irraatii diskaawuntii ta'ee jira jechuudha yookaan rakasee diskaawuntii yookaan ofarii jechuun maal jechuudha yoo jettan rakasee jira jechuudha. Amma kana diskaawuntiin ba'ee jira. Isa booddee shaampoo kana 2 birrii 18 eessa tuqxanii additu kaard kan jedhu bakka bicaa sana gaafa tuqxan jalatti isinii gala jechuudha. Jala isinii galaa jechuudha tokko. Inni kan biraan ammas wanta na barbaachisu jechuudha. Wanta na barbaachisu ammas maaliin barbaada? Gaarlik koondishineerii qullubbii adii barbaada jechuudha. Shaampoo qullubbii adii fi koondishineerii qullubbii adii. Ani yeroo hundumaa wanta wal fakkaatu jechuudha kan itti fayyadamu. Wanta wal fakkaatu. Amma kanas ol deebitanii maal gootanii gaarlik koondishineerii gaafa jettan kunoo koondishineerii qullubbii adii irraa hojjetame baasee jira jechuudha. Yeroo amma kanatti adoonuu maaliif akka ta'e baay'ee tokko diskaawuntii ta'ee jira. Birrii 11 argitanii gatii isaa birrii 11 isinitti mul'ata hidhee yaada akka isinitti mul'atutti yaada jira. Bakka bicaa kana yoo tuqxan booksii keessatti akka walitti qabachaa jirtanii jechuudha. Waan isin walitti qabachaa jirtan kana bakka tokkotti isinii kaa'a. Gajjallaatti akkuma argaa jirtan bakka kana 2 ta'ee jira jechuudha. Dura shaampoo keessa buufannee
Achii booddee koondishineerii jechuudha. Kun qullubbii adiirraa kan hojjetame. Qullubbii adiirraa kan hojjetame xumurri ammas ol deebitanii maal gootu wanta isin barbaachisu jechuudha barbaaddanii maqaasaa. Ammas maayinni gaarlik isumatti jira jechuudha. Batiikaa. Gaarlik batiikaa isa kamii jechuun keessaniin wallee callisaatu madaawwadha. Isin callisaatu na wajjin turtii godha. Gaarlik jechuun qullubbii adiidha. Ammas akkamiin barbaada batiikaa. Batiikaa kana akkamittiin akkanitti fayyadamaa ture jalqaba irratti argitanii jirtu. Qodaan isaallee baay'eetu na bira jira jechuudha waan na fayyadeefi kuni qodaan isaa baay'ee guddaadha. Gatiin isaa birrii 26 argitanii birrii 26 bakka bicaa sanarra tuqxan boksii keessa isinii galaa jechuudha. Amma maal goonii gosa 3 buufannee jirra. Maalni shaamboo, koondishineerii fi batiikaa heer tiriitimentii jechuudha. Batiikaan kun immoo guddina rifeensaaf illee baay'ee tokko barbaachisaa kan jaalladhu ani. Inni kabiraanii amma isa jirra qullubbii qibaatii qullubbii adii yookaan immoo gaarlik ooyilii jedha. Gaarlik ooyilii akkuma argaa jirtanii kanattis akka fayyadamaa jiru beektu. Kun immoo gatiin isaa birrii 12 kunoo bakka bicaa kana yeroo tuqxan ta'e ammas keessee boksii keessa isinii buusaa jechuudha. Kunoo 4 ta'ee jira as kanatti argitanii 4 gosa 4 shaamboo, koondishineerii, batiikaa, heer tiriitimentii fi akkasuma qibaatii qullubbii adiirraa hojjetame sassaabannee jira jechuudha boksii keessatti. Kanan hojjechaa jiru warra order godhachuu barbaadan, warra suuqii deemtanii bitachuu hin dandeenyee fi isin fayyadaa akka jedhu hagi tokko isiniif ibsuu yaaleera. Amma kanammoo eessa jirra? Ol deebi'ee sarchii gochaan jira jechuudha. Maaliin barbaada? Coconut oil for hair. Coconut oil yookaan qibaatii coconaatii kan dura viidiyoo sana keessatti argitan ana fiikoo deemeen bitadhe. Isin warra deemtanii bitachuu hin dandeenye immoo isaa as gubbaarraa gatii salphaatiin towolii keessan irraa ta'e otoo orderii gootanii walloliin cabaanatti fiddee, citaanatti fiddee, gurraacha diimaa qal'aa furdanatti fiddee osoo hin jedhin as gubbaarraa jechuudha. Kun qodaan isaa baay'ee guddaadha. Akkuma argaa jirtan kokonaat qibaatii keenya argannee jirra. Gatiin isaa birrii 28 argitanii. Gatiin isaa birrii 28. Ammas maal goona bakkuma bicaa kana gadi tuttu. Aaddeetu kaardika jettu kana bakka bicaan sun mul'attu isheerra gadi tuttu jechuudha. Kokonaat qibaatii kokonaatiiti kunis baay'ee gaarii. Yeroo hundumaa irra deddeebiin kanan bituuf kanan jaalladhu. Diskaawuntii ta'ee jira baay'ee kunillee jechuudha. Yeroo akkasii carraan akkasiillee akkasiin kun amma waan 5 ta'ee jira. Bakka kan argitan 5 ta'ee jira jechuudha. Boksii keessatti 5 ta'ee jira. 5 ta'ee jira. Maayinni shaamboo, koondishineerii, batiikaa heer tiriitimentii fi qibaatii qullubbii adiirraa hojjetame akkasumallee kokonaatii 5 ta'ee jira jechuudha. Wanta isin barbaachisu yeroo tokkotti wajji taatanii gaafa bitattan ta'e haga waggaa tokko olii kan isin qaqqabu. Ammas wanti hafe maaltu jira? Wanti isin barbaachisu jechuudha. Kan fuulaa ta'uu danda'a, vaasiliinii ta'uu danda'a, kanneen biroo ta'uu danda'a. Maqaa isaas gubbaarratti yeroo sarchii gootan ta'e isinii baasa. Akkasumallee waan biraa bitachuu barbaaddu garuu akkamittiin akka orderii godhattan warri hin beekne koomentii jalatti naa barreessuu dandeessu. Akkasuma viidiyoo isiniif hojjechuu nan danda'a jechuudha. Viidiyoo isiniif hojjechuu nan danda'a. Amma kana wanti itti aanu vaasiliinii. Vaasiliinii jechuudha. Vaasiliinii jettanii sarchii gootu. Wal deebitanii vaasiliinii jettanii sarchii gootu. Vaasiliinii yeroo sarchii gootan kun vaasiliinii isinii baasa jechuudha. Amma gara vaasiliiniitti deemuutti jira. Vaasiliinii keenya gosa kanaan baasee jira. Isin keessaa kan isiniif ta'u filattu jechuudha. Kan amma kana nufi yeroo hundumaa itti fayyadamu filachuuf hin deema. Warris immoo isatti itti fayyadamtu sana barbaanna jettanii akkasini galuudhaaf argitanii vaasiliiniin gatiin isaa sirraallee baay'ee tokko bareeda. Kun birrii 12 kuni kan itti fayyadamaa jirullee asumarraan argitanii vaasiliiniin meeqa akka ta'e jechuudha. Birrii 6 jira garuu garaagarummaa qaba vaasiliiniin. Anamma isa kanatti kana fayyadamaa jiru. Sabbaa birrii 12 kana gosa kanaati. Gatii isaa birrii 12 jechuudha. Asirraa simbiraa dabalus qannasuus danda'a garuu isa kana hin beekanii ani UAE keessan jira. Amma kaa wanti walitti qabannee jiru 6 ta'ee jira. Kunoo gosa 6 ta'ee jira boksii keessatti jechuudha. Gosa 6. Amma isa deemnaa gara cheekaawutiitti deemnaa jechuudha. Wanta walitti qabanne kana maal kunoo vaasiliinii gatii 12 yoo itti dabalachuu barbaadan bakka
yoo itti dabaluu barbaadan ida'uus hir'isuus tuquu dandeessu jechuudha. Akkasumallee waanuma kamiifiyyuu barumsa isinii ta'a muuxannoo dhaasneen jechuu fi ani waan hin beektan akkasuma shirnaa gochuu dandeessu. Lama bitachuu barbaadan bakka ida'uu yoo tuqxan ofuma isaa isinii dabalaa jechuudha. Dibaateen kunillee kunoo as keessa nu galee jira. Isa kanallee bakka ida'uu pilaasii sana gadi tuqxan ta'e lama ta'a jechuudha. Tokko yoo ta'e immoo inni asirratti isiniif mirkaneessee walitti qabee jira. Gatiin keenyas meeqa akka ta'e totaalee asumarraa argannaa jechuudha. Isinii obsumanni wajjin tura. Akkasumallee kanaan dura looshinii fuulaaf ta'u fuula rakkoo finnisaa warri qabdan akkasumallee alaarsii garaagaraa fuula keessa akkasiin jalaa balleesse kireemii yookaan looshinii akkamitti akka fayyadamee looshinii sun baay'ee gaarii akka ta'e viidiyoo hojjedheetiin ture. Isallee asirraa akkamitti akka ordarii godhachuu barbaadda warri barbaadan na gaafachuu dandeessu koomentii irratti. Amma kana xumurree jira jechuudha. Eessaa isa walumaa galatti taalee meeqa ta'ee jira birrii 800 jechuudha. Wanti nuti amma walitti qabanne meeqa ta'ee jira 800 ta'ee jira. Isa booddee kan itti aanu maalidha? Maqaa keessan yookaan imeelii keessan inni bakka isinii kenna imeelii keessan achirra galfattu. San booda lakkoofsa bilbilaa keessanii achiin booddee lookeeshinii biyya jirtan mana jirtanii ergachuu qofaadha. Isa booda yeroo isin barbaadanitti isin biraan baasaa jechuudha. Nama ordirii gochuun barbaadu waan hin qabuuf isiniif akka galuu fi hagaa tokko yaaliitiin jira. Akkasumallee yoo jaallattan wanta biraallee ta'e ordirii godhachuu barbaadan shi'inirraas ta'e kanneen biroo warri barbaadan akkamitti akka ordirii godhachuu dandeessan kadhaa namaa harka namaa eegurra ofii keessan akka godhachuu dandeessan hagam beeku isiniif fiduu nan danda'a. Gatiin isaa hammi kunii birrii 800 ta'ee jira. Kan itti aanu akkuma isiniin jedhe lookeeshinii maqaa keessanii akkasuma lakkoofsa bilbilaa keessanii bakka isinitti barreessan isinii fida. Akkasitti bitattanitti fayyadamuu dandeessu. Viidiyoo laayik sheer godhaa.